Somaalilaandiin biyyattii akkaaniif taatuuf biyyoota Afrikaa fi biyyoota idil addunyaa waliin mari'achaa jirra jette. Oduu keenya kan itti aanuuf VOA afaan Oromoo akkaaniif hojiidhaatti deebi'uuf ajajame. Amma immoo gara oduu bal'ina keenyaatti isin dabarsina. Pirezidaantiin Somaalilaandii Mohaammed Abdullaahi Irroon guyyaa har'aa ibsa kenneen beekumtiin hawaasa addunyaadhaa argachuudhaaf hojii guddaa akka hojjechaa jiran beeksisan. Pirezidaantii Abdurrahmaan Mohaammed Abdullaahi Irroon haasawa haala biyya kanaa waggaa tokko keessatti kan taasisaa jiru Somaalilaandiin beekumtii idil addunyaa argachuuf cimsitee hojjechuu qabdi jechuudhaan gaafatan. Hariiroon dippiloomaasii fi diinagdee Somaalilaandii Yuunaayitid Arab Imireetitti waliin qabdu utubaa imaammataa fi alaa Somaalilaandii ta'uudhaan ibsaniiru. Pirezidaantii Irroon paarlaamaan hawaasni taasisan bulchiinsa isaanii dhageettii Somaalilaandiin addunyaa irratti akkaaniif ol kaatu jechuudhaan pirezidaantii Somaalilaandiin sagalee Rippaabilikaan Somaalilaandii kan jedhu qopheessuudhaaf tattaafachaa jirra jedhan. Waltajjiiwwan idil addunyaa ijoo ta'aniifis Manni murtii federaalaa Ameerikaa ajaja pirezidaantii Ameerikaa fi wayya cufsiisuuf mallatteessan hojii dhabsiisuu seera maleessa jechuudhaan hojii dhabsiisan. Miidiyaan ganna 83 fi wayyaan hojjettoota isaa guutuun hojii akka dhaabanii fi hojii alaa akka ta'aniif kan pirezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraampiin murteeffamee ture. Manni murtii Ameerikaadhaa seera pirezidaantichaa kuffisuudhaan manni murtii federaalaa yookaan wayyaan mallatteessa hojiiwwan kanaa akka hojjetu jechuu beeksisan. Miidiyaaleen lama reediyoon FRS fi Miidiyaa Reest Biroodkaast Neetwoork kan jedhaman kanneen maddii miidiyaaleen kunneen ajaja pirezidaantii Tiraampiitiin bitootessa darbee hojii dhaabsifamuun erga dhaga'ameen booda hojjettoonni hojiirraa dhaabsifamanii jiraachuunis faandiin isaaniitii fi adda cituudhaas beeksisan. Tiraamp fi wayyee dabalatee miidiyaawwan 3 kan cufanii turan guyyaa har'aa immoo manni murtiidhaas sagalee guutuudhaan viidiyoon akkasuma akka wayyeen gara hojiitti deebi'uuf beeksiseeti jira.